Iraan meeshaa niikuleeraa dhokataa ta'e irratti sarara sibiilaa sochoone murteessite. Gaafii cimaa pireezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp kallattiin mormuun Iraan sakatta'iinsa ejensii atoomikii idil-addunyaatti balbala cufatteetti. Teheraan dhaabbanni ejensii atoomikii idil-addunyaa dhaabbilee niikuleeraa kamiyyuu akka hin seenne guutumatti dhorkiteetti. Teheraan reefu ergaa qilleensaa gara Waayit Haawusitti erguun dhaga'ameera. Waraanni kun dhaabbachuu mala garuu furtuun hiree atoomikii Iraan harka Riippaabilika Islaamatti kan hafe yoo ta'u, dhimmi meeshaa niikuleeraa wal qabatu ammas USA fi Iraan gidduutti hatakaroo hamaa fiduu akka danda'u sodaatameera. Maashinariin dippiloomaasii addunyaa halkan kana saffisa cabsuun naanna'eera. Hiree nagaa idil-addunyaas funyoo haphii ta'e fannifameera. Ergamni baraarsa dippiloomaasii hatattamaa reefu magaalaa guddoo Iraan keessatti kan bu'e yoo ta'u, waraanni dippiloomaasii cimaa yeroo wal fakkaatutti Waashingitanii fi Teheraan gidduutti dhoheera. Yeroo waliigaltee Islaamabaad kufaatiin tasaa balaa guddaa qabu mudatutti ministirri biyya keessaa Paakistaan Mooseenaa fi ergama hatattamaa waliigaltee kana kufaatirraa baraaruuf ifatti gara Teheraan barrisaniiru. Waliigaltee kana du'arraa oolchuuf ministeera dhimma alaa Iraan Abbaas Argaachii waliin marii hatattamaa fuulaa fuulatti gaggeessuuf akka ta'e ifoomsaniiru. Kana cinaatti ajajni olaanaan Iraan waraana Ameerikaa irratti rukuttaatiin sammuu lafa sochoosu dabarseera. Gorsaa olaanaan hoogganaa olaanaa Iraan haasawaa cimaa karaa TV'n dabarsaniin Ameerikaa waraana guyyoota 112 kana keessatti guutumatti abdii kutattee mo'amtee akka baate pilaaneetii kanaaf labsaniiru. Waashingitanii fi Teel Aviv guutumatti to'annoo gabatee cheezii dhabaniiru. Humnoota misaayila Iraan qolachuun hin danda'amne jalatti burkutaaniiru jechuun ibseera. Gabateen tiiktooniikii ba'aa giddu galeessaa reefu humnaan kan jijjiirame yoo ta'u, guutumaan bishaan Meeditiraaniyaanii ulfaatina maashinii waraanaa jalatti raafame. Gamtaa seena qabeessa ta'e tokko reefu gara dhugaatti dhoheera. Madaalliin humnaa guutumatti jijjiiramuun Teel Aviv kiyyoo adda baafamuu keessatti kuffisuuf sodaachiseera. Miidiyaaleen biyyoota dhiyaa Iraan iddoowwan niikuleeraa miidhaman akka sakatta'uuf ejensii atoomikii idil-addunyaa hayyamaa hatattamaa kennuu gabaasaniiru. Haa ta'u malee dubbii himaan ministeera dhimma alaa Iraan Ismaa'eel Baagaahii oduuwwan sana guutumatti caccabsuuf gara maayikiroofoonitti ol ba'aniiru. Baagaahiin barreeffama sirrii waliigaltee wal hubannoo Islaamabaad cimsee kan ibse yoo ta'u, Iraan mariisistoota Waashingiten milkaa'inaan akka mo'atte ifa godheera. Haala cimaa keewwata 8 fi keewwata 9 jalatti tumame sagantaan niikuleeraa Iraan guyyoota 60 dhufaniif akkuma jirutti akka turus mirkaneesseera. Kana jechuun iddoowwan akka warshaa niikuleeraa Buushayr irratti sakatta'iinsi duraan ture kan itti fufu yoo ta'u, dhaabbileen dhoksaa sababa weerara Ameerikaa fi Israa'eliin miidhaman sakatta'iinsi kamiyyuu akka hin godhamneef ifatti beeksiseera. Dubbiin kun ibsa itti aanaa pireezidaantii Ameerikaa JD Vance inspeektaroonni atoomikii idil-addunyaa hatattamaan gara Iraan seenaa jiru jechuun ibse mormeera. Dubbii himaan ministeera dhimma alaa Iraan Ismaa'eel Baagaahii labsii tasgabbaa'aa kan hin sochoone fi humna guddaa qabuun akkas jedheera. Mee har'a dhugaa guutuu hawaasa addunyaaf yaa qulqulleessinu jechuun Iraan gabaasa sobaa fi tooftaa warra dhiyaa kana guutumatti ni kuffisti jechuun ibseera. Haala amma jiruun dhaabbanni atoomikii idil-addunyaa dhaabbilee niikuleeraa keenya akka sakatta'u gonkumaa hin hayyamnus jedheera. Marii sagantaa niikuleeraa keenya ilaalchisee taasifamu kamiyyuu foddaa cimaa guyyoota 60 keessatti akka gaggeeffamu keewwanni kun ni ibsas jedheera. Xiinxaltoonni idil-addunyaa gama isaaniin Iraan kana dura boombii niikuleeraa hidhachuu akka hin oolle himuun Ameerikaan qumaara gaddisiisaa taphachaa akka jirtu tilmaamaniiru. Iraan diinagdee ishee sababa qoqqobbiitiin kufee ijaaruuf kana fayyadamaa akka jirtus saaxilaniiru. Tarkaanfiin ija jabinaa fudhatame kun labsii Doonaald Tiraamp Iraan hawwii niikuleeraa ishee dhiifte jedhu guutumatti laamsheesseera. Iraan ejensiin atoomikii idil-addunyaa dhaabbata niikuleeraa biraa akka hin geenye ifatti dhorkiteetti. Ameerikaan inspeektaroota idil-addunyaatti fayyadamuun humna bu'uuraalee niikuleeraa Iraan basaasuuf yookiin miidhaa sirrii xiyyaaronni Ameerikaa geessisan madaaluu akka hin dandeenye mirkaneessiteetti. Dippiloomaatichi Iraan kun akka ifa godhetti Doonaald Tiraamp onnee niikuleeraa Iraan arguu yoo barbaade jalqaba ulaagaalee ciccimoo Iraan guutuun doorsisa diinummaa guutumatti dhaabuu akka qabu ifoomseera. Balballi niikuleeraa cufamuun inspeektaroonni UN dhorkamaniiru. Sa'aatiin guyyoota 60 gadi rukutaa kan jiru yoo ta'u, Doonaald Tiraamp daangaa Teheraan keessa kana ni fudhatu moo Iraan iddoowwan niikuleeraa ishee banuu diduun Ameerikaa waliigaltee Islaamabaad kana ciccirtee gatuu dandeessi kan jedhu gaafii guddaa kaaseera. Kana cinaatti ajajni olaanaan Iraan waraana Ameerikaa irratti rukuttaatiin sammuu lafa sochoosu dabarseera. Gorsaa olaanaan hoogganaa olaanaa Iraan haasawaa cimaa karaa TV'n taasisaniiru.
Ameerikaa waraana guyyoota 112 kana keessatti guutumatti abdii kutattee mo'amtee akka baate pilaaneetii kanaaf labsaniiru. Waashingitanii fi Teel Aviv guutumatti to'annoo gabatee cheezii dhabaniiru. Humnoota misaayilaa Iraan qolachuu dadhabuun rukutamaniiru jechuun ibseera. Labsiin injifannoodhumaa kun halkan edaa ammoo seerri Rizaayii ajajaa olaanaa IRGC duraanii fi gorsaa olaanaa Mojtabaa Kaamilii irraa kan kennamedha. Rizaayiin odeeffannoo waraanaa dhokataa ta'e saaxileera. Ameerikaa fi Israa'el gurraandhala 28 weerara Iraan irratti erga jalqabanii guyyaa 15ffaatti Pentagoonii fi kaabinee waraanaa Israa'el guutumatti narviin isaanii akka cite ifa godheera. Waraanni suni guyyaa 15ffaa booda to'annaa isaanii jalaa akka ba'e tasa hubatanii ture jechuunis ibseera. Iraan yoo xiqqaate dambalii haleellaa haloo ba'u marsaa dhibbaa ta'u buufataalee Ameerikaa fi Israa'el irratti gadi gadhiisteetti. Doonaald Tiraamp waraana isaanii guutumatti badiisa irraa baraaruuf jecha eebila 8 rifaatuu guddaa ta'een dhukaasa dhaabuu labsaniiru. Rizaayiin dabaluun humnoonni waraanaa Iraan waraana ho'aa sana keessatti meeshaa waraanaa teekinooloojii haaraa qabuu fi xiyyaarota waraanaa Ameerikaa sadarkaa olaanaa qaban rukutee buusuu danda'e yaalus ifa godheera. Amma immoo Iraan injifannoo dirree waraanaa guutuu ta'e irra dhaabbachuun ejjennoo humna addunyaa guddaa qabu irraa haala nagaa murteessaa jirti jechuun ibseera. Rizaayiin waliigaltee wal hubannoo guyyoota 60 ilaalchisuun akeekkachiisa cimaa araarama hin qabne kenneera. Daangaa sibiilaa Waashingiten qaxxaamuruufis akka sodaanne labseera. Dippiloomaasiin keenya olaantummaa waraanaatiin kan deeggaramedha jechuun waliigalteen dhumaa dogoggora tokko malee xumuramuu akka qabu akeekkachiiseera. Qoqqobbiin diinagdee hundi hatattamaan guutumatti kaafamuu qaba. Kana malees loltoonni Ameerikaa naannolee Iraan marsanii jiran hundi guutumatti walitti qabamuun akka ba'an himeera. Waliigalteen dhumaa erga raawwatee booda guyyoota 30 keessatti humnoonni USA ba'aa giddu galeessaa keessa jiran ba'uu qabu jedheera. Tapha hiikan qabne nu waliin taphachuu dhaabuu qabdu kan jedhe Rizaayiin Waashingiten loltoota ishee walitti qabuun naannoo keenya keessaa baasuu qabdi jechuun ibseera. Gabateen tiiktooniikii ba'aa giddu galeessaa reefu humnaan kan jijjiirame yoo ta'u guutummaan bishaan Meeditiraaniyaanii ulfaatina maashinii waraanaa jalatti raafame. Gamtaa waraanaa seena qabeessa ta'e tokko reefu gara dhugaatti dhooheera. Madaalliin humnaa guutumatti jijjiiramuun Teel Aviv kiyyoo adda baafamuu keessatti kuffisuuf sodaachiseera. Kallattiin akeekkachiisa warra dhiyaa mormuun waraanni addunyaa musliimaa keessatti dhalate Israa'eliif abjuu halkanii ta'eera. Turkii fi Gibxiin haala sodaachisaa ta'een harka wal qabataniiru. Shaakala qilleensa fi galaanaa fiigaa jiruun ija isaanii ba'a Meeditiraaniyaan irratti cufaniiru. Sochii waraanaa kunis dhaabbata ittisaa Israa'el keessatti rifaatuu guddaa uumeera. Haalli tarsiimoo naannichaa irra deebiin barreeffameera. Walgayii Kaayirootti gaggeeffame hordofuun pirezidaantiin Turkii Rasiib Xayyib Erdogan fi pirezidaantiin Masrii Abdul Fattah al-Siisii waliigaltee tumsa waraanaa diina waloo irratti xiyyeeffate mallatteessaniiru. Saffisa sodaachisaa ta'een kan socho'an jeettonni waraanaa Turkii fi Masrii ergama hojii haleellaa wal simsiisu shaakaluu itti fufaniiru. Buufata xiyyaaraa Masrii hedduu irratti sochiin qilleensaa cimaa fi olaanaa ta'e jalqabameera. Kunis shaakala waraanaa qofaa akka hin taane saaxilameera. Biyyoonni lamaan ajaja humna addaa dhoksaa wal jijjiiruu akka jalqabanis himameera. Gabaasni basaasaa miidiyaalee birootaa kan akka Maariif irraa argame akka mirkaneessutti Teel Aviv fi Waashingiten gaafii ariifachiisaa gaafachaa akka jiran mirkanaa'eera. Turkiyyeen ifatti Israa'el mootummaa shororkeessummaa jettee erga moggaaste booda Masrii waliin ta'uun Yerusaalem bilisa baasuuf dhaadataniiru. Humni weerartuu naannoo keenya tasgabbii dhabsiisuuf yaalu kamiyyuu dallaa sibiilatii wal qunnama jechuunis ibsaniiru. Egaa kabajamtoota hordoftoota miidiyaa JSS Afaan Oromoo odeeffannoo waqtaa'oo sa'aatii kanaaf qabanne kanuma. Odeeffannoo biroo sa'aatiiwwaniin booda qabannee aga walitti deebinutti bakka jirtan hundatti hamtuun isin hin argin jenne asumaan nagaadha.